ati jedhi ati jedhi ani jedhu ati jedhi jedha abbooti dubbadhu. ay ati dubbadhu. Kabajamtoota maatii jaalalaa akkam jirtu nagaa keessan isin jirtu nagaadha isiniin jedha. Baga nagaa taatanii baga waaqayyo isin gargaaree baga nagaa taatanii nullee jirra waaqayyo galata argatu. Egaa waan hundumaa keessatti isa guyyaa kana nu kenne waaqayyo galata argatu jenna. Nus jirra honooree hirriibaa kaanee usiin nyaanne amma saatiin koo lama ta'uu saatii jaha ta'uu bikkoo jaha eegaa misaa moo bulsi usiin nyaanne kanaaf qoomni dubbatti jedha reef hirriibaa kaana isiniin jedha. dhugaa dubbadhu dhugaa ilaali ani gaasa kana si jalaan deema dhugaa dubbadhu. Fuulli kiyyaan beeksisaa kan usiin nyaanne kan koo isiniin jennaa. Orfaan qaqqabne taraa na qaqqabne nagaan gaafadhu. Taraa si qaqqabne nagaa gaafadhu. Akkam jirtu nageenya yaraari yaalala waaqayyo isinii haa baay'atu. Ani kaa yeroo namni na bira jiru sheemiitu na qaba. Hin qaanoftee duruma waan ta'eef. Ani kaa sheemaan haasaa gaafa jiraattanii akkam jirtu warri addisiin egaa yeroo hundumaa jecha kana jennee jedhee isin solacha'u hin beektu gaa warri addisiin subscribe godha warri turtan immoo like godha. Nu daawwadhaa viidiyoo sin irratti hin dheeressinu gaaffii qabdan nu gaafadhaa gaaffii keessallee isin deebisuu dhufne isin jaallanna. I love you. Baga guyyaa harmaan loogama afaan siseessi baga soomii seentanii jechuukooti beekama. Baga har'a guyyaa kiristaanotaa musliimotaa fi sirgita kaa qaban mitiire hin beekne garuu warra musliimota. Maalumaafuu warri kiristaanonni baga geessa isiniin jenna ammallee deebinee isin jaalanna nu jiraadha. Soomii soomana gaarii isinii haa ta'u humna isinii haa ta'u obboleewwan immoo soomaa hojii hojjettan ofiin miidhiina galtanii soomuun hin danda'ama. Hin balleesse. Kanaafuu midhaan illee nyaadhaa ruuzii kanallee yeroo tokko maankaa dandeessanii dhaabbatanii abdarraa hojii hojjettanii qalleedha. Kudhan irraa maankaa kudhan irraa nyaadha. Yeroo gootan gaaffii keessa isinii deebisuu dhufne gaaffii waa'ee kam tolfuutanii gaaffii waa'ee midhaan ittiin jirti moo hin jirtu gaaffii eessatti wal bartanii waliin barre irratti isinii haasa'uu dhufne gaaffii keenya kanaafi dhaggeeffataan keenya maaltu keenya toorarra jira? Toora miidiyaarra jira. Of kee habaasii dubbadhu ibboo. Qat godhe akkuma kooxatii nariifattaa wanta dibadde nariifattaa naan jedha nariifatan malee endee suuta maal finyoo duubatti na argasaara. Ariifataan horii gataa jedhanii biyya keenyatti. Sagalee guddistuu kunumaa dhaga'amaan jirtu. Kanaafuu akkuma isin gaaffii nu gaafattan amma isaaniillee sirriitti hin qabne dhiifama. Sagalee guddistuun keenya kanaaf waa'ee durbummaa jalqaba irratti gaaffii tokkoffaadha. Jirti moo hin jirtu jettanii. Nama baay'ee gaafate maal inni akkana jechuun soorta. Jechuun laalanii dhabansi haga isaanis ijaan hin mul'atu durbummaan gaafa hojjetan hojiidhaan argama. Kanaafuu durbummaan maal akka fakkaatu nagarru jecha dhageenye. Jechuun kun maanni ijaan hin mul'atu gaa. Nagarree ani jetteebi. Jechuun nagarree ani jettee bar. Ijaan hin mul'atu hin jedhe. Duraanoo maal dubbatte hojjetanii argamaa addannaa hojjette nagarree. Kanaafuu naasirreessi dura. Nagarree yeroo hojjetan argamaa hin jedhe. Nagarree reete. Nagarree naan agarsiisaa bura jibanaa. Kanaafuu durbummaanii egaa hojiidhaan mul'ata malee urfatti mul'atu. Ijaan laaltanii argitanii of jala laalaa nuuni nafila jedhe. Isaan of jala laalanii bar. Jarkaanii ol fuudhanii badaadhanii tokkoffaa immoo sirriitti nyaatallee nyaatan haroorree tarkaanfattan. Yeroo marree mana badaafi jirtan xinqaaqee guddaa soofaa oli fuudhii nyaatin harkaa badaa. Ruuzii guddaa kumtaala qarxii tokko fidu waan ta'eef isaanillee baatanii fooqirra akka ol baatan. Ruuzillee akka ol kudhaniin addaan irradhaa ol baadhaa malee durbummaan bade taanaan rakkisaadha. Naaf deereeti.
Anoo argadheera gaafan hojjedhuun argeeni. Achoo busuritti dubbadhu nabdeen jedha. Gaafan hojjedhuun argadhee siin jedha. Gaaffii ta'an dafe. Gaafin inni lammaffaan kan nu gaafattanii. Baay'eetu jira waa'ee kanallee irraa sharaftee dhufte moottanii amma qaana balleessitan illee jirtu. Ani garuu jaalaluma keessa waan qabuuf si wajjin taphachaa haasa'aa sagalee guddiftuu na hin qabdu taraan hin keeti. Jaalaluma keessa waan qabu. Jaalaluma keessa waan qabu sin taasisamu waan qabu. Garaan dirquu waan qolisiisin gaa. Jaalaluma keessa waan qabu bananii. Kau yang kau bawa ke kau negara kau, yani kau sini jalan warna jalan tani, sin Davis overlap sih sini Davis udah memang rasa rafte, Mali minani rasa apa ya cuma ini, Sharafa cuma beri jira, teh ini. Gafitan Davis, Gafitan, segala kudus tu boleh dia bakas sih. Wah mana ti? Sih. Kau baru badu kafitan. Ayah saya badu nagamu kursinya ni mitet. Karena aku ini. Kau negara siran Davis bakal kali dah. Ini berai. Ini wahai mana kirai malo warjetan. Ay mana Kenya kamu gotan uftani kirai setani jirtu mau uftani jirtu ragafit. Mana Kenya cufne ufne. Innis maaliifin cufamee ta'aa jira. Ammaa hojiitiin geeddaramne mana kiraayinis achitti nu biratti waa'ee rakasa. Amma kireeffachuu moo gurgurachuu barbaaddalee tamma tokko hartaatti baafatte? Ara nan gurguradhaan. Nan gurguradheetan durbummaa. Jechuun nam durba bitachuu danda'a jechuun. Maal bitachuu danda'a isa gurguratte? Maanan jedhe. Ay, maal jibbisu Gaaffii kana seeraan deebisee qosaariiti maal jettee? Kanaafuu sharafattanii bitachuu dandeechuun doolaariidhaa jechuu barbaadeen tasa bakka durbummaa ilaalu bakka isaan duraan naqaman. Isheen biraa gurguruu barbaadamoo ammallee cufamee jira qalliidha. Egaa dhiifama nu godhaan qoosiinaa ijoollee yeroo keenya gubneetii isin dhaggeeffannaa waan ta'eef waan barumsa qabuu fi gaaffii keenya nu deebisaa jettan ishii qoosaanii gidduutti waan qoosaa fiduu fi akkuma isin dibbirtiitti baatan dadhabbiitti baatan haala biyya keenyaa ilaaltanii yaaddanii yeroo hundumaa yaadni keessan akka hin qabamne keessa akka kolfitaniifani malee qubna garaan taa'ee isaa wallaalee miti kanaaf isin kolfisiisa keessa hin gurguramnes hin kireeffamnes ji'a tokkoof nama keessa teessisnee turre tola sanaan booda dubartittiin kee baate amma immoo waaqayyo jedhee gara fuulduraatti waan irra geenye isa isinitti naganaadha isiniin jenna sumaan kan biraa. Inni biraa waa'ee boontuudha. Boontu shawaati? Boontu shawaa hoolota irraa manan barbaada mana kiraan barbaada. Qoy. Kanaafi gaafin keechan. Suutaa Gaafin keechanii waan tokko keessuma keessa waanuma isin ilaallatu waanuma maaf deebiin hin deebisne wanti jettan isin akka gaaffii isinitti hin taaneef. Kan boontuu deebisi dura. Boontuun eessatti wal bartan tigistiin eessa hojjetti kan jedhanis gaaffii gaafataniiru. Kanaaf tigist yeroo san ollaadhuma kiyya hojjetti waluma bira turree ollaa keenya turtee isiniin jedha akkasumni. Ishiin naa ta'uuti. Mana qopheeshii hoolotaa bilis naa barbaada. Iddoo isin jirtan garuu nan beeka. Hoolotaa manneen argamaatti itti aanee jiranti. Inni macarrashaadha. San malee kana immoo kophaatti. Kanaafuu akkasitti wal barree nama wal barsiisee isiniin jedhee engaddas viidiyoo isin hojjenneerra. Ay geeffisanii deebisuun keenya dirqama nu waa gaafatan waan barbaada. Rakkoo hin qabu nu gaafachuun keenya waan baduuni. Kanaaf akkasitti wal barree gaggaawu wal goonee harka keessa wal galfannee wal fuunee ija wal keessaa fuunee jiru. Lakka. Boqqolloo. Dubbiin bakka. Boqqolloo fudhanne. Iccitii baafte. Kanaaf akkasitti galgala miteedha galgala lammataa. Galgala guyyaa dhaare. Galgala lammataa ija wal keessaa fuunee guyyaa sana dura. Argattee sila.
Kan Dubaay. Kan Dubaay immoo moo'eeraa dhufe kaakuna. Harree kan maqaan gaamarree moo'ee dhufe. Maal fakkaata silaa dhugumaa soorsitoon arge? Durbummaa immoo. Argiteetta dhugaa. Maatii hin argine moo gaafa sana? Nagarri marga jedhee ilaalee nabe. Gaafa sana sitti nagarsiifne galgala sana. Maal fakkaata laata dhugumaa? Yeroon gaara dhiibaa ture sun maal eenyu dhisitti? Gaara jechuun? Achisaanuma ga'a. Dhukkubeeraa jedha. Dhukkubee miti. Eddaa si dhukkubeeraa. Suma si dhukkube. Dhukkubeera seeranaa seeqaa. Dhukkubeera gisee jettu sun maal achuma jirti ishiin durbummaa sana. Asumaan moo'eeraa keessantu kun as jira kanaaf suuta jennee haasa'aa jirra. Namitti namni dhufee haasa'u malee jettee asirratti. Haasoftee xumurtee bareechitee gaafa isaan deebistee bareede. Kanaadhaa kan biraa akkamii jira maal fakkaata durbummaanii warra jettan immoo. Irraa sharafamee dhugumaa irraa sharafamee siin jedhan. Akka gootani qaaqee godhaa asirratti qabadha. Durbummaa malee namni jaalalli hin jiru. Durbummaan badde taanan dubbiin badde. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Qaama antini nutti feebe. Ifaan nutti feeyyu. Addatti siifesi. Haa ta'u bakka. Kanaafuu akkasi sirriitti eeggadhaadha. Xinniqqaaqee godhaadha. Malee qodaa cabsitanii fiddanii namni qodaa cabaa. Warri waggaa 3-4 wajjin haasa'ee ji'a 3-4 ji'a 6 wajjin haasa'ee kee wal fuudhu maal jettaan isaanii? Gabaabsiitii daqiiqaa tokko. Isaan ayyaantudha malee namni waggaa 3 maal godhe taa'ee wajjin haasaa wal jana jala nu ulfaata kun. Waggaa 3 guyyaa takkitti addaan kutinii na jala janaan baanee naalchi jiru. Kan waggaa 3 ta'e. Jechuun kunillee gaaffii isaaniiti osoo ho'iitiiru. Yeroo ishiin ala deemtu dhaqan. Yeroo ala jirtudha. Guyyaa takka otoon silkii guyyaa takka dabaluu addaan hin kutin waggaa guyyaa 900 meeqa moo 1,000 waan ta'e. Darbaadhaan 900. Birrii guutecha makana jaalalli akkasittiin gidduu jira durbummaa tokko kanaa qaba. Nide? Laaliin gaa mucaan baadhee jira. Ayi ataasa yaa mucaan hoosisa. Lakki mucaan wantami dubbii mucaatti hin qabatin. Mucaan hoosisaa jira moo akka hoosisa. Lakki mucaatti hin qabatiniti. Asin jedhin. Nutti hin jedhin ati jira. Kanaaf waan durbummaan argameef akkatti wal jaallannaa isiniin jedhachuu barbaade. Rakkoon hin jiru waan hundumaa irratti. Sallee soorsii durbummaa malee waliin jaallatanii maani birqii namoonni. Akka? Wanni jiraate malee namni waliin jaallatu. Kanaafuu viidiyoon itti dheerachaa jira. Gaaffii keessa isaanii bareechitee deebistee jennaam. Dhume? Irra ishiiti. Maala ta'e akka nama nyaateetti naasoftu? Nyaanne qursii isiniin jedheera. Kanaaf. Kan itti paartii itti aanu immoo. Nyaanneen kun walii maal inni isa kamiin nyaanneen? Daabboon kun si raafeera waan ta'e. Inni tsoomirra jirra amma tsoomii keessa jirra. Yeroo kadhannaati yeroo qalbii diddiirrannaati. Deesii wanni biraan qoosiin kaa. Kanaafuu kanumaa isiniin jenna. Kanumaa isiniin jenna. Kana fakkaataa kan kaan immoo gaafii kam nu gaafadha borutti immoo isin deebisuu dandeenya. Dhaganattiin nagaan. Turaadha. Siin jaalladha.